tu Foollee konda palle Kodorma konjabile tu korma tu jarsa Oromiyaa bilsoomsa tu Foollee konda palle Kodorma konjabile tu korma tu jarsa Oromiyaa bilsoomsa Tukutane agahoma gunda walqabane cina galana gabruma tu Foollee konda palle Kodorma konjabile tu korma tu jarsa Oromiyaa bilsoomsa tu Foollee konda palle Kodorma konjabile tu korma tu jarsa Ashama harka fuunee daawwattoota aannolee global media qophii addaa qabannee dhiyaanneerraa qophiin keenya guyyaarraa Foollee Fooram jedha. Foollee Fooram jechuun maal jechuudha? Foollee jechuun maal jechuudha? Foollee jechuun qeerroo jechuudha. Qeerroo jechuun foollee jechuudha. Hiika wal fakkaataa qabanii jechuudha. Dargaggoota hin fudhin jechuudha walumaa galatti. Akka caasaa sirna gadaatitti umriin kaaha namuu gadaa mataa isaa qaba. Sadarkaa foolleetitti Foolleen akkaataa biyya kana itti gaggeessu qeerroon jechuudha. Akkaataa biyya itti gaggeessu caasaa sirna gadaa san umrii isaa keessatti barataa deemaa jechuudha. Akka sirna gadaatitti namni caasaa sirna gadaa keessan dabarree gaggeessaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Namnummaan tokko bakka tokko dhufee gaggeessaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Dirqama caasaa sirna gadaa san keessa darbee waan silaa baratuu qabu san baratuu danda'uu qabaa jechuudha. Yoo san keessa darbee qofa gadaa Oromoo isa dimokiraasii jedhamu san baratee sirnaan walqixxummaadhaan biyya gaggeessuu danda'a jechuudha. Sagantaa keenyaarraa keessatti qeerroo jijjiirama kana fide aangeessuu, siyaasaan bilcheessuu, gaggeessummaadhaan biyya san akka fuulduratti tarkaanfachiisu qaruu yaada jedhuun sagantaa haarawaa marii irratti gaggeeffamu ka qeerroon ka dargaggeessi karaa baadooriinis marii irratti gaggeeffatu maqaa Foollee Fooram jedhu kanaan eegallee jechuudha. Qeerroon jijjiirama amma argame kanaaf shoora ol aanaa shoora leencaa taphatee jechuu ni dandeenya. Garuu hirmaannaan inni amma siyaasa keessatti qabu maal fakkaata? Hin jiru jechuudha. Kanaaf wanta kana dhugoomsuudhaaf maqaa kanaan asbaanee yeroo garagaraatti keessummoota garagaraa affeeruudhaan sagantaa kanarratti marii bal'aa goona. Foollee Fooram eegalee jira. As keessatti haala yeroo irratti ni mari'annaa. Yaada wal jijjiirraa qabxiilee lama sadiin tokko kaafnee irraa haasofna. Keessaa'uu haala amma biyya keessatti deemaa jiru waa'ee walgahii Oromoo Amaaraa Gaddaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti eegalee jidduu uummata Oromootii fi jidduu dhaaba ODP'tti walitti bu'iinsa uume kana wanti kun maal irraa maddee akkamitti ilaalamuu qabaa akkamitti furamuu qabu waan jedhu kallattii of duraas ka kennu ta'a hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofan affeerraa kennaa kallattiimaan gara marii keenyaatti ceenaa Muhammad Zaiyaad studio kanatti argamtaniitiin gaafiif deebii haala biyya keenya irratti nu duuka godhuuf ayyamoo ta'uu keessaniif hedduu ulfaadhaa galatooma. Isinis hedduu ulfaadhaa yaada qabnu uummata keenyaaf akka kennuuf carraa nuuf laachuu keessaniif ulfaadhaa isin jenna. Galatooma sanuma uummanni jedhe akka waa xixxiinnu akka burqaatitti hin callifne tuquu keessaniif as nu fiduuf galatooma baay'ee galateeffadha. Isinis ulfaadhaa. Mee kallattiimaani yeroo ammaa kana biyyi keenya haala yaaddessaa keessa jirti. Keessaahuu paartii amma biyya bulchu kanaa fi uummata inni bulchu jidduutti wal amantaan dhabamaa deema. Waan amma argaa jiru kan osoo hin ta'in wantoota 7 2 3 4 dura ta'antu jira. Inni sunis uummati amantaa ODP irratti qabu akka hir'isu waan taasise fakkaata. Mee waan amma deemaa jiru kanatti darbuun duratti waan kaleessa darbeessan laallaa. ODP'n kaleessa dhaaba uummataa, dhaaba biyyaaf qabsaa'u, dhaaba sabaaf qabsaa'u fakkaatee saba biratti mul'achuudhaa fi namoota garagaraa biyyoota ollaa keessa ta'anii qabsaa'an, biyyoota Ameerikaa keessa ta'anii qabsaa'an, hayyoota garagaraa ofitti makuudhaan gara aangootti sadarkaa itti fiduu ture. Waan san immootu akka waan nama uummata harkatti galfadhee biyya to'adhee jira kana booda nama barbaachisan waan jedhuun uummata saniin of keessaa baasee paartiilee kaaniin moggaatti dhiibee dadhabsiisee
ufuma maqaa Oromootiin aangoo amma argate kana tursiisu waan jedhamu wantoota akka isaniitu yaadama. San qofa miti. ODP keessattuu wal jijjiiratu taasifame guyyaa tokkotti caffeen pirezidantii duraanii kaasee nama caffee keessa jiru mootu osoo caffee keessa jiru pirezidantii guutuu ta'eetiin osoo muudamuu danda'u miseensa caffee erga ta'e wanti sadaan keessu hin jiru sadarkaa itti aanaa pirezidantiitiitti mootummaa naannoo Oromiyaa godhanii akkasuma adde Xayyibaa fa'aa fuudhaniitiin bakka biraa geessanii Lammaa fuudhanii ministeera raayyaa ittisa biyyaa godhanii waa hedduu ta'e wantooti kunniin maal nu garsiisa maaltu deemaa jira wanti kunniin maali eenyu irraa eegalu ziyaarsa irraa eegalu siif kennanii jira ziyaarsi. Tole galatoomii Tolchaa yaada bal'aadha. Gaafiin ati kaaste haala itti OPDO'n yookaan ODP'n gara aangootti dhufe haala qabsoo Oromootii fi haala muudama yeroo dhiyoo irratti qabdee akkaasu na gaafatte akka nu badhutti qabsoon Oromoodhaa deemaa akka ture baroota dheeraadha. Namuufiyyuu namni martinuyyuu ka hubatu yoo xiqqaate diddaa gabrummaan booda erga gabrummaa jala kufee booda Oromoon qabsaa'uu fi bilisummaa isaatiif tattaaffachuu kan jalqabe waggaa 50-60 ta'a. Waggoottan 3-4 dabran garuu qabsoon Oromoodhaa dhaloota haaraatiin dhaloota qubeetiin finiine hedduu diina raasee naannoo gaafa Afrikaatti humna jabaa ta'ee mul'ate. Kun immoo tuyyuu sirna hiddaan raasee buqqisee mootummaan sun dhiibbaa godhee yookaan ukkaamsee uummata san bulchee akka inni gaafa ifee galuuf namoonni muraasni mootummaa san gaggeessuu jiranii gaafii uummataan fudhanne jedhanii haala ufafoo ba'antu ture. Kabiraa mootiyyuu yeroo kanatti waggaatti 3 dabran kana keessatti jechuudha. Jaarmaan jabaan saba kana bakka tokkotti ijaaree qabsoo sabaa kana galmaan ga'uuf hoogganu ka gurmaa'e ka bakka tokko jiru hin turre. Jaarmaan Oromoodhaa ka adda bilisummaa Oromoo ka tures bakka hedduu caccabee qabsoo Oromoo gaggeessuurra rakkoon wal gidduu isaanii daran kan isaan qabaa turee fi hojii sabaa hojjetanii saba injifannootti geessuu caalaa rakkoon keessoo isaanii kan sakalaa ture jechuudha. Sabni biyyaa waan kana eeggatee alarraa eegee gaafa ofii jibbaatee dadhabee jedhu ofii kiyyaa waan kana fidachuu qaba ka jedhu finiinee gaafa ka'u jaarmaa biyya bulchaa jiru OPDO keessa jechuudha. Namoota waan kana waan uummanni alaa jedhu kana deebisanii jedhan argate jechuudha. Namoonni kunniin qabsoo sabaa kana xumura itti gochuudhaaf carraa argatanii uummannis eega qabsu kalees waan feetan dalagaa hammeenya feetan dalagaa waggaa 27 dabra haa ta'utii har'a naaf tumistanii ta'u waan ta'eef kakaleessaa haa dabru jedheetiin amaanaa itti laate jechuudha. Namoota muraasatti akka jaarmaatitti biti OPDO'tti laatame namoota muraasa achi keessaatii gaafii uummataa kana hin fudhannaa utuu uummata kana wajjin jirraa uummata kana wajjin duuna warroota jedhameef carraa laatee bifa saniin ODP'n yookaan OPDO'n gara aangoo dhufee jechuudha. Kabiraa yaadni ati kaaste as dhiyeenya kana muudama laatametu ture namoonni naannoo irratti hoogganaa turan kaafamanii gara biraatti geeffamanii namoonni haaraa namoota haala bakka buufan ture waan jedhu addatti mootiyyuu pirezidaantii naannichaa kan ta'an obbo Lammaa Magarsaa kaafamanii ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'anii itti aantu pirezidaantii naannichaa kan taate addi Xaayibaasan aangoota irraa kaafamtee gorsituu dhimma hawaasummaa muummee ministeeraa taateetiin muudamte. Wantoota kanneen akka ani itti hubadhutti daba wantoonni kunniin. Dabni kun maalidha? Akkuma dura siin jedhe qabsoon Oromoodhaa namoota OPDO keessatti ukkaanfamanii keessoo isaaniitti sabboonummaa osoo qaban dhokatanii humna dhabanii akkaataa dubbatan dhabaniiran Oromoon gaafa humna ta'u humna ofii kana itti hiree fi namoonni kunniin waan ofii of keessa dhoksanii turan saniin akka jedheef carraa isaanii uumu. Namoonni kunniin kana jechuu qofa dhuntee akka afur ba'anii fi namoonni dhiibbaa isaarra gochaa turan sunniin namoota kanneen afur baasan malee akka jiraachuu hin dandeenye akka wal qabatanii badan gaafa argan namoota kanaaf karaa kennanii namoonni kunniin garaan godhufanii jechuudha. Namoonni kunniin hamma ta'e OPDO keessatti namoota sabboonummaa qabanii jechuu kiyya. Amma dhiyeenya kana akka ta'e mootiyyuu duula sabboonummaa Oromoo irratti gaggeeffamutu dhalate jechuudha. Namoota kaleessa
yeroo namoonni kunniin sabboonummaa Oromoo qeerroo irraa fudhatanii gaafii Oromoodhaa nutis ni gaafii kana ni qabna jedhanii gaafa kaasan kana dhaamsuudhaaf yookaan immoo kana deebisanii bakka dur keessa turanii deebisuudhaaf namoota tattaaffatantu as ba'ee jechuudha. Wanti kun akkuma namni hedduu quba qabu waggaa tokko jiramni dhufe kana keessatti wantoonni garaagaraa biyya kana keessa mul'atanidha. Jaarmaaleen morkattoota hedduun gara biyyaa deebi'anii qabsoon haga Oromoon akka Oromootitti waliif tumsu gaheera jechuudha. Inni kun namoota kaleessa yakka hojjetaa turan namoota dur sabboonummaa Oromoo irra duulaa turan hinaaffaa fi gaabbii keessa kaseessise ta'e jechuudha. Kanatu deebi'eetiin bakka dhaame bakka qabbanaa'isanii deebi'ee dammaqee jechuudha. Hinaaffaanii fi duulli sabboonummaa Oromoo irra taasifamu kun deebi'ee ka'e jechuudha. Kanaaf jecha namoota sabboonummaa Oromoo fudhatan kaleessa fudhatan sanniin dha'uutti deebi'anii jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa fa'aa kan kaafaman sabboonummaa fi aantummaa isaan Oromoodhaaf qabaniif quuxaa isaan sabboonummaa Oromootiif qabaniif kanaaf kaafaman kan adda ta'e baasaniif sani. Amma yeroo miidiyaa irratti gadi ba'anii dhaadheeffamu akka waan guddina namoota kanneen bu'aa isaan buusaniif jecha gara bakka caaluutti gaggeessanii fi yookaan immoo mootummaa giddugaleessaa jabeessuudhaaf akka ta'etti odeeffamu. Isa miti. Sun dubbii fakkeessitti irra dibii kan ittiin mul'isuu barbaadan. Dhugaan isaa garuu akkasii miti. Dhugaan isaa namoota kanneen kan quuxee sabaaf qaban kan quuqama sabaaf qaban kanneen kararraa kaasanii namoota ofii itti fe'atanii fi namoota yaada isaanii yookaan namoota duula san gaggeessuudhaaf aanja'uuf qofa kan bakka buusanii jechuudha. Waan kanaaf ragaan immoo wantoota guyyoota lamaan dabran ta'anii fi haala muudama namoota sanii kan ammaan tanatti kaaste namoonni fakkeenyaaf Shimallis Abdiisaadhaa miseensa caffee naannoo Oromiyaati. Namni kun miseensa caffee Oromiyaa eegateeti pirezidaantii naannichaa ta'uu ni danda'a. Darbees wanti kun jarjartii akka qabu kan irraa si mul'atu namni pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'u akkaataa dambii ittiin bulmaata yookaan immoo akkaataa hojumaata ODP'tti jechuudha. Yoo xiqqaate itti aanaa hoogganaa yookaan itti aanaa durataa jaarmaadhaa ta'uu qaba. Yeroo jalqabaatiif muudama kanaa osoo hoogganummaa jaarmaadhaan qabaatiin kan muudaman adeemsa keessa darbuu qabu keessa sun darbii osoo hin darbiin jarjartiidhaan waan kana kaayyoomuu fi kan ammaan tana deemsifatanii kana qofaan raawwachuudhaan waan fidan jechuu barbaade. Bifa kanaan kan armaan dura muudamanii obbo Junaydii Saddooti. Arma dura pirezidaantii sadaffaa Oromiyaa kana fakkaate yeroo ta'anii muudamanitti OPDO'n bakka lama cabuuf yeroo muudamsuu keessa galee turetti ofii wal amanuu dadhabanii jennaan nama alaa nama miseensummaa jaarmaa kana keessatti illee buleessan ta'in rakkatanii waan turaniif hooggansaaf bakka sanii muudanii namni kun aangoo guutuu illee osoo hin qabaatiin waggaa ofii bulchaa ture san rakkoo wal xaxaa keessa ture jechuudha. Ammas muddamsuu ammatti rakkoo akkasii isaa mudatee dhuun ta'in haa ta'uti garaagarummaan sabboonummaa irra qaban akkuma jiritti ta'eetiin ammaan tanaaf humna qaban aangoo qaban mootummaa giddugaleessaa irratti aangoo qaban waan ta'eef namoonni kunniin fuudhanii namoota ofii ajandaa isaanii tarkaanfachuu danda'u. Kana fidanii jarjartiidhaan adeemsa guutuu osoo hin deemin osoo koreen gidduu dhaabichaa hin murteessin waan kana kan raawwatanii jechuudha. Ulfaadhu Muhammad yaad gama keetti deebi'a. Qabxiiwwan kaasan keessa deebitee naaf kaafta wanni naannoo jiraate itti dabalta. Amma waatu jira. Ummati akka ummataatitti keessaahuu hedduun sagaleen ummataa gara marsaa hawaasa kanaan kan dhagahamaa ture itti gaafatamaan waajjira dhaabaa akka jijjiiramuu gaafataa turan Dr. Alamuu Simee jechuudha. Malaammaltummaadhaan sirriitti himatamaa waan tureef ummati isa gaafataa ture booda isaan walitti qabanii namoota ummati akka urjiitti ilaalu akka bakkalchaatitti ilaalu keessaahuu nama ummati injifannoo argatee ummati injifannoo argatee kana ofii isaatiin mataatti ta'uu danda'a. Qeerroonis mataatti ta'uu danda'a. Garuu nu caala gonni abbaa dura seenee ifa akkuma jedhamu san lammaanfaan bakka san keessa turanii goda san keessa turanii nurra waan isaantu waa'ee impaayira kanaa xaxa impaayira kanallee beeka waan ta'eef isaan haga nuti sabi humna isaa jabeeffatu amaanaa kana nu habaatanii jedheetiin amaanaa kanatti kennate jechuudha. Nama sabi ummati amaanaa itti kennate kana fuudhanii marii sabaatiin alatti bakka sanii jijjiiranii jechuudha. Mee wanti kun akkamitti ilaalama? Galatoomii waan kana sirriitti deebisna yookaan jechuun waan nuti dhagahamerraa ibsachuufi akkuma Muhammad achi ibsetti yoo
backgroundii OPDO laalte haala isaan irra dhufanii fi haala isaan itti gurmaa'an yoo laalte durumarraa qabee dhaaba lafa dhaabatee yookaan dirra uummataatirra dhaabatee hin turre. Dhaabni uummata keessaa dhaabatee ilmaan isaanii itti wareegamanii hayyudureen odoo nafin itti wareegaman adda bilisummaa Oromoo akka ta'e addunyaatu beeka namaa. OPDO qofaa miti yookaan uummata Oromoo qofaa miti addunyaan ni beekti. OPDO'n jalqaba yeroo dhaabatturraa qabdee adda bilisummaa Oromoo ittiin balleessuuf ka dhaabatte. Namoonni quuqama qaban achi keessa hin jiran jechuu miti. Ehaabbaafaa keessa bakkee adda addaa keessa akka turan dubbataa turan jarrillee. Namoonni quuqama qaban sun walitti dhufanii waan kana godhuu qabna yeroo dabree adda bilisummaa Oromootti yaada dhiyeessanu namoonni tokko tokko akka dhuunfatitti harkaa fudhachuu dhabuu malu seenaa dabre keessa yoo deemne ilaalle. Akka dhaabatitti itti mari'atanii marachuu dhiisuu dhabuu malu. Quuqama sanirraa ka'ee namoonni tokko tokko nullee asiin itti gorradaniiti dhuftee warruma ijaarate warruma irra gulufa'aa waggaa 27 ture kana harkatti galtee ijaaramtee as dhufte ummata keessa seentee hin turre durumarraa qabde jechuudha. Duyda onnee ummata keessa hin turre diide turte humnaan turte gabroonfataa jalatti turte jecha gabroonfataa cabsee ummata Oromoo bulchee jalatti turte jecha deemtee dhuftee qabsoon wal urguftee dhufte. Yeroo tokko tokko maali yaadasitti fakkaate adda bilisummaa Oromoo balaaleffatti ODP illeen ammuma asuma dhiyoo kana miti dabballoonni ODP adda bilisummaa Oromoo balaaleffatanii anuu addaan ciranii immoo shanee jedhanii balaaleffatu. An adda bilisummaa Oromoo ammallee akkuma jirutti ilaala. Qaaman yookaan akka dhaabatitti yoo jiraachuu baate uummanni Oromoo guutuun adda bilisummaa Oromoo kan beekne hin jiru. Uummanni Oromoo guutuun Oromummaa ufii ciniinee qarreeffatti ka itti asiin tare adda bilisummaa Oromoottu qarreeffaa san keessa kaa'eef inni jalqabaatirraa qabe. Wallo raayyaarraa qabdee haga lafa mooyyaleen baatutti Harargee baharraa qabdee haga Wallagga lixaatiin Gambeella fi Beenishaanguliin seentutti Oromoon adda bilisummaa Oromoo hin beekne jiru. Hin eegin illee hin turre. Garuu dhaaba kana akkuma Muhammad duratti ibsetti keessa fi alaan itti duulamee dhukkaa'ee alattis eega bahee illee dhukkeen irraa ka'aa baatee hayyoonni illee ofii wal fixaa bahanii uummanni Oromoo qabsoo ofii eegale deebi'e. Ilmaan isaa itti guddifate jechuudha. Waggaa 25 ol adda bilisummaa Oromootti dhufee bilisa nu baasaa osoo eegan hin dhufne ilmaan dhalatte guddatte barattee itti gadi yaate. Kan adda bilisummaa Oromoo jalatti jirus otumaa jiru kan dhalatee iyyuu baay'een isaanii ijoolleen mediira bayan kana yoo ilaaltu umrii 25 gadi baay'een isaanii. Osoo dhaaba kana eegan warra dhalatee guddatee uummanni gorsiifatee itti gadi yaase. Adda bilisummaa Oromoo kana keessa jira jechuu ammallee. Hooggansaan ebalu bakka san yoo jennee walitti qabnee dubbachuu baannes kana keessa jira. San achitti maal akka ta'ee fi eessa akka ta'e yoo hubattu warra akka keessumaayyuu tiim lammaan deeggarsa aktiivistoonni alarraa warra akka Jawaar Muhammad warra akka Boruu Barraaqaa warra akka Garasuu Tufaa godhan dhiibbaa isaan godhanirra warra akka Profeesar Isqaa'el Gabbisaa Dr. Habtee Ittaanaa fa'aa Birhaanuu Leenjisoo fa'aa gocha jaroonni kun godhan deeggarsa dhiibanii OPDO'n yeroo kanatti yeroo sana jechuudha OPDO'dha akka ture ODP'n dheengadda dhufte waggaa tokko kabajanii dheengadda fidanii itti kennan dubbate Jawaar fa'aa miidiyaa irratti dubbate qabaase ODP malee namni waan kana qabatu ammatti biirokiraasii namni qabu hin jiru dhaabni qabu hin jiru waan ta'eef jara deeggaran yeroo kana keessatti ODP'n keessaa warri akka tiim lammaa warri ijoolleen alaa itti dabalante akka Taayyee Danda'aatii fi akka Milkeessaa Faantis osoo dura alumaa dhiibanu itti seenanii jennaan waa jabeessanii namatti mul'atan. Uummanni keenya waan amanaati jetteetiif deema uummanni keenya jara kana laalee gochoota kana laalee alaa waan godhamaa jiru Oromoon ala jirullee waan godhamu laalee amaanaa kana fuudhee tiim lammatti kenna keessayyuu lammatti kenna. Amaanaa lammatti kenname san lamaan uummataaf hin deebisne yookiin nama
akka amma duratti piroosesii ibsitan sana keessa ce'ee dhufetti hin kennine. Fuudhanii dhabamsiisan. Maaltu dhabamsiise lammaan maal ta'ee bakka sanii ka'e? Eessa dhaqe jettee yoo duuba laaltu lammaa qofaa miti. Dura gamasiin Dr. Alamuu Simeetii fi Jooharii walitti fidan. Kun siistemii itti luka jalaa dhayan jechuudha. Dr. Alamuu Simeetii fi Jooharii walitti fidan. Joohar waan Alamuu Simee ganna dheeraa dalage kana ija isaatiin kan argee miti. Xalayaa erganii fi ragaa san guurate Joohar. Namni waan kana arguuf warruma achi keessa jiru warruma Alamuu luka jalaa dha'uu barbaadu. Warruma ODP cabsuu barbaadu. Taayyeen fa'aa maal jette Joohariin fa'aatuyyuu ODP diigaa jira jedhanii quba Joohar itti qaban. Joohar irratti. Joohar xalayaa itti ragaa gadi guurate sana biiroo ODP dhaqee baafate. Biiroo investimentii dhaqeetiin milkeessa harkaa guure. Look, Alamuu Simee cabsuufdhaan Alamuu Simee bakka inni itti dhalate beeka. Geetara Arbaa bakka jedhamutti dhalate. Bakka inni itti dhalate san beeka, ganda isaanii beeka. Amaaraa nuun jedhan. Amaaraa jennee maaliif Amaara miilakki akkasii yoo jennellee oma biraatti as deebi'ami hin callifne ta'a. Qixxeen keenya Amaara jenne qixxeen keenya hin callifne. Waliin dhayan jaruma achitti waliin amma deebisanii immoo ijoollee cinaa tokkotti baasanii fottoysuu eegalan. Deebi'ee eega Alamuu Simeetiin girrisiisan Jooharii fi Alamuu Simee wal girrisiisan gara ajandaa jijjiiruuf gara OMN itti yaalu OMN dhawutti yaalan. Iddoo kanatti maal godhan? Dr. Abiyyi fa'aa waan kanarratti waa tokko illee hin jenne. Dura taa'an dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo yookaan ODPdha Dr. Abiyyi. Dr. Abiyyi waa tokko illee hin jenne. Alamuu Simee illee achii kaasuu hin wallaalle yeroo sanatti. Yookaan immoo ibsallee irratti kennuu hin wallaalle. Seerri hoogganni biroo hoogganni dhaaba tokko yerootti waa gulaalaa yerootti waa hojjeta sa'aatii 24tti waan dhaaba sanaa hojjeta waan biyyallee hojjetu taate. Waa tokko illee hin jenne. Maal godharree warra maqaan tuttuqame kana wal qorsiisaa wanna sammuu namaa daayiverti gochaa akka namni attenshiniin aktiivistootaa fi maalillee gara biraa godhu Jooharillee akka niyyaan isaanii irratti hin duulle ofirraa afaan keessa faxooraa tiim lammaa jala dhufan. Lammaa gaafa dhufan kasii ajaa'iburraa caffeen odoo taayitaa irraan buusin ministeerummaa shuuman gubbarraa. Xayyibaa hin dubbanne booddeessanii dhageenne waa'ee xayyibaa. Odoo waa'ee xayyibaa hin dubbatin shimallisiin fidanii kaayan itti aanaa godhanii. Ammallee bakki obbo Lammaa Magarsaa dhabanaa jirti. Bakka san tare yoo Dr. Abiyyi ufii qabatee jiraate keessan ufii qabatee jiraate akkasitti ilaalla. Sanaan ala ammallee banaadha. Amaanaa uummataa kana kan itti kennan gaafa durallee Dr. Abiyyitti miti. Lamma itti kennan tiim lammaa keessa jira Dr. Abiyyi. Amaanaa uummataa kana akkasumatti lafatti darbaniituma lamma maqaa guddinaatiin jedhan. Maqaan guddinaa an kanatti mul'atu maqaa guddinaa odoo hin ta'in systematically demotion akka sabboontonni Oromoo ilmaan Oromoo quuqamni ilmaan Oromoo itti dhagayamu dubbatanii ilmaan Oromootiif Oromoodhaaf bakka isaan miidhamanitti hin dubbanne lammaadha namni yeroo jalqabaatiif ibidda keessa dhaabatee gooftan keenya uummata keenyaa matarratti hin deemannaa rakkoo jirtu nutti himaa jedhee gadi ba'e OPDO keessa jedhee dubbate. Nama kana xayyibaan maal jette Shaashamanne irratti yoo Prime Ministeriis taate Shaashamannee keessatti waan badeef hidhamuun isaa hin hafuu jette yeroo jalqabaatiif dubartiif sanuu yeroo jalqabaatiif sanuu ibiddisan keessatti. Warroonni kun quuqama sabaa waan qabaniif quuqama sabaa kana warra qabu kana xiinxalanii jalaa haxaayuu malee amaanaa uummanni itti kennate sana Dr. Abiyyitti garagalee ilaali. Waan kana eenyu godha jedhee yoo ilaalu akka kiyyatti akka dhuunfaa kiyyaatti yoo waan hunda wanti ta'u kun ima mul'ata Dr. Abiyyiin dubbanne ummatuma Dr. Abiyyiiti. Because ODP dura ta'anis hoggana biroo ODP yookaan ta'anallee ka to'atullee hundallee ka to'atu isu ammallee Prime Minister biyyattiiti. Biyyattii to'ata. Dhaaba isaati miti dhaabota afurii walitti qabee to'ataa jira miire. Dhaabota afur keessa ol ba'ee namni afran kanaa to'ataa jira waan isaan hojjetan. Waan ODP'n achitti hojjetu wallaalee Dr. Abiyyi dhiisee miti. Dr. Abiyyi matu keessaa guure. Fidee akka gizee tokko gaazexanyaa Mastaawashaa akka jedhu kitaabuma amma Tasfaayee Gabraaf gadaa kan burqaa dhimmitaa booda barreesse dubbisee beekta. Maal jedheef barreesse Dr. Nagaasoo ሳይፈልግ ሳያቅ
እንደ አንበሳ በግቢ ታስሮ የሚኖር jedhee irratti barreesse waa'ee duratti barreesse akkasani akkuma leenca kiiloo 5 jiru san ol fidaniitu federaalaa hojiin guddaan federaala miti ka jiru hojiin guddaan naannoo Oromiyaatira naannoleerra walumaa gala naannolee federaalli bar hojjettee wantoota tokko si gargaaruuf malee Oromiyaan bulchiinsa mataa isii qabdi Amaarri bulchiinsa mataa isii qaba Tigraay bulchiinsa mataa isaanii qaba wel Tigraay ammallee akka gaariitti bulchaa jira isaanirraa arguu qaban ummatoonni kibbaa bulchiinsa hunduu bulchiinsa mataa isaanii qaban barana malee bara kaan aggaar dirijjiit jedhaniitu achuma kaayanii naannolee akka Somaalee, Affaar, Beenishaangul, Gambeellaa achuma kaayanii itti fayyadaman siistemii wayyaanee darbe keessatti naannoleen kunis bulchiinsa mataa isaanii qaban federaalli akkuma jara san laalutti jara kanas laaluu qaba waan ufii walitti dhufanii dhaaba tokko Ihaadig ijaaraniif qofa federaalumatu jara bulcha jechuu miti federaalli ammallee humnaan irratti fe'uu odoo hin ta'in waan jarri gaafattuudha akka godhuun isarra jiraata kana dhiisanii isaan garuu ofii godhan jecha fuudhanii hojii guddaa fi dalagaa guddaa ummata keessa jiru ijoollee quuqama sabaa qabdu quuqama ummataa qabdu ka hojii ummataa of duratti ceesisiisu namatti abdii horanii ka biyya keessa dhiisi ka biyya alaatitti abdii horanii namni gara biyyaatti dacha'ee hojii sirnaan gurraan nama dhaganii oofan fuudhanii ganama mana maree ummatoota Itoophiyaatti muudanii galgalammoo caffee Oromiyaatti taayitaa irraa buusanii boochisaa baasan amaanaan ummatallee achitti lafatti lixxe erga inni achii bahee maaltu ta'e obbo Lammaa Magarsaa maal hojjetaa ture jettee yoo laaltu shama oppiidiyoon shamsite waggaa 25 shamsite biiroo sanatti ol cufee dhoysee akka namni agarre irra uffisee irra taa'aa ture faana inni irra ol fuunan ajaan isaa addunyaa balleessuu jalqabe faanuma irra ol fuun hin deemne hin baane hin fagaanne beeku faanuma irra ol fuun ol ba'uu isaa beekna kan ammoo delibereetilii jalatti itti hojjetanii fixanii loo inni kalee ka'eet har'a Shimallis Dambidoolla deeme Minilikiin faarsuu eegale inni kaleessa ka'e har'a deeme kun waan nama qophima itti qophaa'ee hojjetameen amaanaan uummata kennaa bakka sanitti dhabama taatee hafte jechuudha ODP keessatti garamuma inni ba'ee tiim Lammaan kana booda as keessa jiruu jechuu eegala kanaaf amaanaan uummata kennaa bakka sanitti dhabamtee siin jechuu barbaada ulfaadhu Ziyaad Muhammad atillee yaada kaaftee jirta wanta irraa tokko itti dabaluu barbaada ummati ODP opidiyoo kaleessa ODP irraa amaneeti miti yoomillee ummati Oromoo jaarmaa kana waan amanatti fakkaanne jaarmaa kun bu'uurumaanuu gaafa hundeeffamus kaayyoo sabni barbaadu san irratti qorqalbii ummata Oromoo san irratti falaasama kalaqa sabichaa irratti hin hundoofne jechuudha fakkeenyaaf waa ta'uu kaasuu dandeenya jechuudha waa'ee sabboonummaa maal kaasanii haasa'an faajjii jaarmichi akka jaarmaatti akka mootummaa naannootti itti fayyadamu yoo kalaaltu taate faajjii hidhata saba kana wajjin hin qabne jechuudha mallattoo odaa keessa kaamtisanii alatti as deebi jaarmiyaalee biraa yoo ilaalte fakkeenyaaf jaarmiyaaleen hunduu faajjileen isaan fayyadaman wanta falaasama sabichaatiin wal qabatu tokkoffaa yoo kanneen ilaaltu jaarmaan kuni kaayyoon isaanii kaayyoo saba kanaatiin waan wal fakkaatu illee hin fakkaatu jechuudha damni jira jijjiirama kana keessatti damni jira ifa galaadha jechuudha kana eenyullee irraa dubbachuu hin danda'ama nama ummati Lammaa si amannee jirraa situ nu ceeyisaa haga nuti humna keenya jabeeffannee qophaa'ummaa siyaasaa horannee jennu ati nu gaggeessi jedheetiin ummati harka kaa'ee ummata osoo hin mariisin nama tokko osoo hin mariisin daba jaarmaa isaanii san keessatti dabanii achi fudhanii eessa kaansanu bada sadarkaa ministeera tokko ol fiddu taate namni ministeera keessa gaafa dhufu gara federaala gaafa dhufu bakka waatti murteessuu danda'u jira bakka waatti murteessuu hin dandeenye jira jechuudha. Aangoo waraana biyya sanii keessatti chiifin kumaandarii muummee ministeeraati jechuudha. Kaachirraa feemmootu Itaamaajoor Shumitu aangoo olaanaa qabaa jechuudha. Ati sadarkaa ministeeraatti gaafa mudamtuu baajata baasuu maal jedhu wantoota kana yoo taateen alatti aangoon ati waraana irratti qabdu tokko illee hin jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf Biraanuu Juulaa itti aanaa Itaamaajoor Shumiti Lammaa caalaa uf duratti balaa raayyaan ittisa biyya san irraan geessuu danda'u namni to'achuu danda'u kan danda'u taate Biraanuudhaa jechuudha. Nama guddaa aangoon
biyya san gaggeessuu isaan maltu oromummaaf jecha wajji jiruuf jecha nama akka dhuunfaatti falaasama sirna gadaa hordofu anaa miti ati gaggeessi jedheetiniin aangoo namni irratti wal ajjeesu biyyoota garaagaraa keessatti nagarra aangoo barbaacha namni kumaatamaa wal fixa nama aangoo san dabarsee namaa kennu fuudhanii bakka akkasitti gatuun mootummaa federaalaa sadarkaa mootummaa federaalaatti ofillee cimsuuf hin fakkaatu kun daba keessa jira jechuudha. Kun immootu uummata Oromoo miidhu uummati Oromoo ammas qophaa'ummaa qaba. Torbaan lamaan sadiin kana argaa jirra waan fedhu fudhata waan hin feene immootu mormii furraa dhaabuu danda'a jechuudha. Kuni kufaatii oppidoo fida malee kufaatii saba keenyaan fidu waan baay'ee yaaddessu hin qabu jechuudha. Inni biraan mootu amma Shimallis Abdiisaa muudamuu isaa kanatti yoo kadeebinu taate tokkoffaa maan kuni falaasama sirna gadaa falaasama sabicha kanaa hin hordofu jennee jirra. Akkuma reefu waa'ee faajjii kaafne akka sirna gadaa Oromootitti namni tokko gaggeessummaatti ol bahuudhaaf bilchaachuu qaba. Haga waggaa 40 qaramuu qaba jechuudha. Kuni sirna gadaa falaasama saba Oromoo qofa osoo hin ta'in uumama addunyaa kana gubbaa jiru jechuudha. Gama amantaattis yoo kadhuun taate amantaa musliimaa keessattis amantaa kiristaanaa keessattis amantaa waaqeffataa keessattis amantaa sadiin sabni sun hordofu keessattuu namni tokko nabiyyi ta'ee ergamuudhaaf waggaa 40 guutuu qaba jechuudha. Waggaa 40 yoo ta'in ati nabiyyi ta'uu hin dandeettu. Amantaa kiristaanaa keessatti illee yoo dhufte waggaa 40 yoo ta'in nabiyyi ta'uu hin dandeettu jechuudha. Sirna gadaa ittis yoo dhufte gara hoggansa ta'uudhaaf waggaa 40 guutuu qabda jechuudha. Jalqabumaayyuu ijoolleen tuni warra silaa jalatti qaramuu qaban umrii isaanii gaggeessumaaf hin geessine. Wanti amma Ambootti ta'e ka amma of duratti irraa haasa'uu deemnu kunillee rakkoon isaa achumarraa maddaa jechuudha. Waan kana silaa itti yaaduu qabanii uf sirreessuu qabanii uf laaluu qabanii kun eenyullee hin kuffisu jaarmiyaalee biraan kuffisu sabichallee hin kuffisu isaanuma kuffisaa jechuudha. Sabichi yoo isaan kufan jaarmiyaaleen biraa filannoo hedduu qaba. Ka biraas uummateetiin hin gaggeessuu danda'a. Daba isaanii isaanummaan haa fudhatanii garuu daba kanaa sabicharratti dalaguun baay'ee waan nama qaanfachiisu amanaa uummataas dabarsanii nama biraatti ilaaluun tuffii saba kanaaf qabanii fi bakka isaan saba kanaaf qaban hangam akka ta'e waan laaluudhaaf nama dandeessisu. Tanumaan jenna gara qabxiitti aanutti dabarra waa baay'ee kaafnee irra haasofne yeroo bal'aalleen warqaa fudhatte gama dubbii Ambootti deebina. Dubbiin Amboo dubbiin Oroo Amaaraa rakkoo hamaa dhaltee jirti. Rakkoo hamaa dhaltee jirti. Dubbiin tuni kan rakkoo kana dhalte waa tokkoon akka daannaa baaftan barbaada. Wanti kuni waggaa kana ta'ee jira. Gadduu fi lammaan waan kana godhanii jiran. Achi deemanii Bahar Daar gaaf dhaqan san ummati Oromoo akkuma atis beektu akkuma innis zaiyaadis beeku akkuma hundi keenya itti hubannu ummati Oromoo takkaa impaayera kana biyya kiyya jedheetiin fudhatee hin beeku. Haga ammaatittis ummati Oromoo carraa hiree isaa murteeffachuu Itoophiyaa keessa jiraachaa immoo biyya walaba mataa keessanii ijaarrachuu barbaadna jedhamee sabi tokko hin gaafatamne jechuudha. Namootuma waa harkaa qabantu akka fedhanitti waan fedhan murteessaa jiranii jechuudha. Ummati Oromoo waan barbaadu san waan akkanaa barbaada jechuudha. Guyya takka hiree argatee hin beeku. Sadarkaa sanitti sadarkaa ummati Oromoo Oromiyaa walaba taate ijaarrachuudhaaf qabsaa'aa ture sanitti lammaan dhaqee Itoophiyaawwinnatti suusnoo jedhe. Wanti lammaan gaafsan dubbatee fi wanti Oromoon gaafsan qabsaa'aa ture garagaraa jechuudha. Oromoon Itoophiyaummaatti qoosii akka fudhachuu eegalee gama Dr. Abiy Aangootti dhufee Arakiiloo seene. Gaafsan dubbii agas geettu Oromoon calliseet quse. Ammallee dubbiin hamtuun gara naan kaate. Wanta kana ka mormeef sabni kuni garaagarummaa amantaa namarraa qabu fi amantaa ijoollee tanarraa qabu yookaan jijjiiramaan iddoo kunu rakkoo qabaatee waan san kallattii ittiin dubbatu dhabeet amma carraa kan argannaaniin futtaafataa jiramoo maali mee wanta jedhu reessirraa eegalee amma ziyaarraa eegalu. Rakkoon qabu yoo isirrallee eegarte waa kakkaaftee bas duratti waa tuttuuteeti sagantaa kan seente nabiyyummaa bakka jedhu sana baay'ee siyaasa keessatti bakki nabiyyummaa sun hin jirtu. Nabiyyiin namuma waa dubbate namuma guyyaa waa qajeelche namuma immoo waa tottolche siyaasa keessatti jechuudha. Siyaasni qara qabdii mi akka itti nama murtuus qabdillee dooluu immoo yoo abbaan ittiin muruu hin beekinu matakkaan gootu irruma ciisuu malee yoo ittiin muruu dandeette qara qabdi.
namoota akkas waa mummuruu danda'an ka uumamalleen kennamuuf ka barumsalleen guddifatu waan akkasiittu nabiyyii ta'ee dhufee utaalee irra baya malee sadarkaa sirna bulchiinsa ummanni Oromoodhaa gadaadhaan kaleessa qabu sun siyaasa warra ammayyaa kana keessatti hojjettu. Oromoon kaleessa iyyuu tolchee lafa naqe waan kana. Wanti gadaa san dabruu qabdan jedhee lafa kaa'e akka bilchaatee waan dubbattu beekuu fi waan beektu dubbachuun addaan. Waan beektu qofa yoo dubbatte waa balleessuu dandeetta. Waan dubbattu yoo beekte garuu waa balleessuu irraa of eegta. Kanaaf ka waan dubbatu hin beeynes ka maaliif akka dubbatu hin beeynes afaan laaxilaa godhee yoo haasa'e bakka san dhufa gara siyaasatiin. Oromoon kaleessa waan dubbatu akka beekuu fi waan beeku akka addaan baasee dubbatu sadarkaa kana keessa dabarse jechuudha. Kanaan achi keessa dabre nabiyyummaan kan dhabamte bakka kanatti. Gama dubbii Ambooti fi haala dabre keessatti yoo as deebine waan mammasiin jedhe kana. Jarri kuni Amboo qofaa miti gaafa Wallagga dhaqillee Shimallis waa'ee goobanaatti irraa fa'aa sirbaa oolu. Hedduu na dhibe'an. Haasoo godhamu tokko akka ammaan dura dhagayaa turretti haasofni tokko yoo godhamu walgahii tokko irratti haasofni tokko yoo godhamu barreeffamaan ta'a. Namichi barreeffama san dubbisee sammuu keessatti qabatee haasoo sanarraa haasa'ee gaafii ka'uufillee deebii deebisan ba'a. Because daajesti godhamee deemama waan taateef irratti miti kadaa akkatu. Yoo wanta jarjara fakkeenya kanaan dura waggaa tokkoon dura yeroo obbo Lammaa Magarsaa fa'aa Bahar Daar deemanii Itoophiyaa suusnaat jedhu san yoo barreessuu dhabillee irra ilaalamu. Maaliif fiigicharra jiran? Ufirratti qabaa fiigan uffataati deeman yeroo protokoolaan dhaabatanii bareechifatanii itti haasa'an hin qaban jechuudha. Diina gamanaa fi gamanaan itti boo'e ibidda itti boba'aa jiru kana keessa fiigan. Namni ibiddi itti qabate waan gaarii ilaallatu. Waan haasa'ullee akka itti iyyatus hin beeku. U'uu sanuyyuu baasee isaan beeku waanuma iyya itti fakkaatee rifatuufaa mala. Sana ofirraa balleessuuf jarri maal godhan? Waan akka haasa'an. Yeroo sanatti waan fedhan haasa'an waan fedhanaa jedhan. Har'a garuu achii miti ka jiran. Uummanni Oromoo guutuun dhaabatee bakka isaan laalutti. Paartileen biyya keessa jiran guutuun isaanii maqaa Oromootiin jiran guutuun biyya keessatti galanii osoo isaanitti quban qabne isaan gargaaraa bakka jiranitti. Obbo Baqqalaa Garbaafaan yeroo dheeraa yoo haasa'an haasaa isaanii yoo caqasu'an gargaarsa isaanitti haasa'u. Jeneraal Kamaal Galchuu ofoo haa ijaaranii waan jedhu fa'aa irraa haasa'an. Jara kana warri kun hooggantoota paartii mataa isaanii qabu. Waan paartii mataa isaanii dhiisaniiti akka jarri jigaa jirtu waan laalanii fi ijji uummata Oromoo achi jirti jedhanii tiim lammaa kana duratti ilaalaa waan jiraniif paartileen hooggantoonni paartileetu warra kana deeggaranii uf ijaaraa jedhanii isaan gorsuu fi karaa itti akeekutti jiran. Aktiivistoonni akkuma duratti dubbanne karaa itti akeekutti deeman. Jarri garuu akkasitti hin jiran. Waan ijaarame sanaa diiganii lafarra dhabamsiisuuf eessatti waa dubbannallee jedhanii hin filanne lukku. Waan dubbatan beekuu fi waan beekan dubbachuun addaanii kan siin jedheefis kanaaf. Eessatti waan beeynu dubbanna. Eessatti waan dubbannu adda baafanna jedhanii hin ilaalle jarri kun. Wallagga command post irra jiraara. Ummata command post irra jiruu fi ummata gabrummaan kanaan durallee mataa isaanii weerarte bira dhaqaniiti goobana daacee itti faarsan. Ogguu goobana daacee achi itti faarsan warra akka kumsaa moroddaa fa'a warra qabsoo ilmaan Oromoo keessatti ashaboo matarratti naqanii hoolan odoo arraabdu dhumate fa'a qabsoo isaanii hadhaa itti naqan jecha nan ajeessan jecha. Goobana daacee achiin faarsaa ka asii harkaa fi harma ilmaan Oromoo cire calii calanqootitti ummata kumaatamaan kuma dhibboota lakkaa'amu dhabama godhe qabsoon isaanii zeeroo godhanii goobana daacee nutti faarsa. Uummanni Oromoo guyyaa tokko Itoophiyaaf jedhee yeroo inni qabsaa'ee hin jiru. Ofii ijaaruuf ka qabsaa'aa ture. Ifiif ijaaretti Itoophiyaaf wayita qabsaa'es
walitti dhiibanii walitti taranii kan Minilik adawaa itti deeman yoo wallaalle gootummaan onnee keessa waan jirtuuf bakka itti dhaqanitti qabsaanii mo'achuun waan isaaniiti waan uummata Oromooti. Gootummas qaba, tooftas qaba. Yeroo tokko kutaa 11 yennaa baradhu Oromo soldiers are fighting and retreating waan akkasii jettee akka qoosaa wayii nu barsiiftuu wayii beekta. Histirii baranna beekta. Siistemiin amma jiru hoo maalii jennee gaafan. Amma waraanni amma lolaa jiru. Kanuma dheengadda wannatti ta'e Tigraayitti ta'e Eertiraa wajjin ta'e kuni akkamii jennee gaafan. Yeroo itti jabaatte dheessuu jenneen. Uf duuban deebi'uu jenneen. Yeroo immoo tolteef dhayeetiin hin fageessuu jenneen. Gaafii itti dhiyeessine beekte ijoollee Oromooti baay'inni mana san keessa jiran. Lakki ana akkaataa haala laal jibbisiisan jechuudha kan isin barsiisuu barbaadde barsiistuu wayiiti. Nama gaarii turtellee garuu haala jibbisiisan nu barsiisuu barbaadde. Barummanni Oromoo gootummas qaba, tooftas itti qaba, beekumsas itti qaba. Kanaaf waraanee ari'ee ammoo yoo itti jabaatte uf cimsaa dhaabatee jennee dhaga tokko barsiisuu iddoo seenanii araarsan jechaadha barsiisa wajjin. Akkasaan uummanni humna itti qaba, dandeettii itti qaba, beekumsa itti qaba, toofta gootummaa waan qabuuf bakka sana irraan buqqa'u gaara adawaa deemee adawaatti lole. Mallas Zeenaawii Isaayyaas Afwerqii wajjin walitti duulanii ilmaan Oromoo itti yaasan akka itti isaan deeman immoo hin beekan. Umrii kiyya kana keessatti jechuudha. Obboleeyyantii ganda kenna keessa deeman siistemii isaan ittiin deemsisan san hin beeyi. Qabsoo yoo godhu uummanni Oromoo qabsoo waggaa dheeraa bara 150 ol godhe kana keessatti Oromiyaa akka Oromootitti harka Oromootitti deebisee Oromummaa ofii mirkaneeffatee duudhaa ofii aadaa fi seenaa ofii mirkaneeffachuuf lolaa ture. Goobanni Daacee garuu Minilikiin masakee fidee harkaa fi harma Oromoo cirsiise. Isa kana Shimallis afaan ofiitiin gabbayee isa kana faarsee Itoophiyummaan faarsee obboleeyyan isaa kafixeef Itoophiyaa sirreessuu fi hawwat kan akkamitti taa'anni sun ilmaan Oromoota qulqulluu lafa kanarra jiraachuu qaban dachii ofiitirra jiran itti dhufanii humnaan irraa cirsiisee ficcisiisee geesse seenaa kaleessatti ka katabamee yundumin ka waggaadhaan as kaluu kana keessatti ka akaakayyoonni irraa dhumte akaakileonni abaabiloonni aga har'aatitti jiran ka tokko tokkoon ebaluun keenya akkana ta'e jedhanii har'a himuu danda'an lafatti dabarsee miila bakar waaree achi buutee miila bakar waaree jedhan san qoosamatti fudhatee goobana Daaceetti jedhe. Kanaaf waan dubbatan hin beekan jarri kun jechaadha. Eessattis akka dubbatan hin beekan jechaadha. Kaan achi deebi'ee kitaaba asoosamaa seenaa dhugaa irra dhaabatee barraa'e dubbiseeraan mana hidhaatti dubbise yeroo baay'ee irra deebi'ee dubbise. Kitaaba sanii fi mo'oosaatiin dhoksaan dubbise ani mana hidhaa maakalaa yoo jiru. Nu jalaa dho'isan fuudhanii taraarochi ni hanqaxaqqaxatti walitti jedhaniiti isa nutti gagguuran haga baafata 5titti jira isa nutti gagguuruu turan. Achi keessattuu gurbaan kun Gadaay barreessaa ture sadaffarratti dhaabee sadaffarra haa ta'u lammaffarran beeku wanna obbo Daawud ibsa waan ibsu wayii akkaataa inni itti mana hidhaatii bahe ibsu wayii jalqabee harkaa irraa muran ibsa kennee ture gurbaan kun dhaga'ee jira caqase. Irraa muran wayyaan irraa murtu barakat samuun irraa muree jedhan samu fiikin faa kadu isa jara harkaa irraa muree achitti dhaaban. Gurbaan seenaa jirurra dhaabatee dhugaa jirturra dhaabatee asoosamicha barreesse. Ana addisuun kitaaba san hin dubbisee fi hin dubbisne isaan hangal. Osoo dubbisee kitaaba san hin tuqu. Tasfaayee Gabraab ka itti biyyaa bahe sababa kitaaba kanaatti tokko. Ka wayyaanii wajjin itti ol qabe. Gizee baay'ee dubbataa ture. Yoo wayyaaneen isa gargaartonni isaa biyya baasuu hin jiru. Loojikaalii akka nama tokko raashinaali ilaalte wanni biyyaa isa baasuu hin jiru. Sababa kitaaba saniiti tokko ka itti ciniinnatame. Achi keessatti warri aktaroonni achi keessa jiran warra akka wanii warra akka aanolee kun dhiyoo mataan ibsa kennaa ture gurbaan kun. Warra akka abbaa duulaa warra akka kumaa damma isaa fa'aa fayyadameeti warra kana achi keessatti ka barreessi jedhee himata. Kanallee hubatee irra darbuu isarra ture. Odoo waan ka dubbatu beeku taate. Bakka itti dubbatullee hin beeyi. Amboo dhaqee dubbate sanuu.
Anu mannan bu'aa galatoomee dhaka guyyaa san balaan kaasin. Haa galatoomanii jedhaanii. Waa beekuun kana laala waan dubbatan beekuun kan waan godhu beeka jecha uummanni sun. Ammaarra ijoolleen mana hidhaa jirti. Ijoolleen yuunivarsiitii Amboo Awwaareedha mana hidhaatitti guuran jecha. Obsed dabarse jecha guyyaa san keessummaa ofirraa galche. Kanarratti waan jechuu barbaadu saba kana walitti finnee cimsina. Of course hin barbaanna nullee. Uummanni Oromoo Amaara wajjii miti qabsoon godhaa ture. Gita bittoota nafxanyaa wajjiin yeroo dheeraa akka godhaa ture uummanni Oromoo. Kana keessatti harki caalan warra gita bittoota kana wajjiin jiru yoo Amaararraa dhalataa Amaarallee taate of course baay'inni isaanii dhalataa Amaara kaani beeku jecha naannoo itti dhaladhetti nafxanyaa warri jedhamu warri qawwee qabatee dhufe lafa qabatee ammallee jiru kan beeku jira jechaadha. Ka bakka sanitti jiran Amaariif haasa'u warri kun. Anis ittiin guddadhe Amaarumaan nu fixee. Yoo keessa gasseenee wantoota tokko tokko irraa dubbisee yookaan waan amma godhamaa ture darbuu waan godhaa ture haga tokko yoo beeraa ifaa guuruu maal yoo arges waa wayyaaneen godhaa turte tokko tokkoon beeka jechuudha. Homu waan na jala ta'u hin jiru. Homu waggaa 3-4 duraati yoo na jala ta'u. Sanaan ala lola gaafa sana lola uummata keenya ijoollee teenya itti yaaftee ficcisiiftee adawaa fi shiraaroo fi waan itti guurtee ficcisiiftee sanarraa qabee wanta deemaa jiru baay'ee isaa inuma beeka. Haga hidhamee mana hidhaa jiru ganna jaaman hidhaa ta'u kanallee waan jarri hojjettu numa arga jecha numa argina achitti illee waluma quba qabna. So nu jalaa ka dhokatee Amaara wajjiin ummatuma Amaaraa kana finna jedhee Oromoon gizee lafaa ka'ee deemin qabu. Akka anu badhu. Garuu sirnicha ofirraa kuffisuuf sirnicha ofirraa cabsuuf sirnicha kana keessatti ka baay'atu dhalata isaanii dhalata Amaararra hedduu waan ta'eef kennas keessa jira goobanni daachee Oromoo dhare. Oromoon Shawaa abbichu galaan goobana daacee kenna keessa jira jedhe du'a raafe warra eekkaa gosti eekkaa gullalle galaan kana keessa hayyoonni hin dhumne warra akka tufaamunaa afaan dhumne kana keessa eenyu jedhee si lakkaa'ee si dhiise waan herrega hin qabne kana jeneraal Taaddasaa Birruu askaluu kanatti seensa darbuutitti jecha Haayile Sillaaseen seensa darbuutti yoo ajjeefamu Shawaa gita bittaanni waan irratti raawwatan saniif qabsoo Oromootitti gadi taa'ee qabsoo Oromoo waldaa Maccaa Tuulamaa fa'aa qindeessu Koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'aa kana qindeessuuf hojjetanii bar garuu Amaarri qe'ee Koloneel Alamuu jiran Koloneel Alamuu Qixxeessaa Amboon jechuudha jalduun Gindabaratiin Amaara kana hin fixa jedhee guyyaa takka itti dhukaasee beeka Amaarummaadhaan. Ar'as Oromoon Amaarummaan odoon ta'in sirnicha ka morman ana akka hubadhee fi akka ana amma dhawaatan umriin kiyya ol dabaluu naa galaa deemutti sirnicha kanu miidhe malee Amaarri ar'a Gondar irra dhufee yoo keessumummaa bule malee yookiin Baale yookiin Arsii keessa qubatee yookiin Shawaa keessa iyyuu qubatee akka barbaadetti anas ta'a achinarraa siqi jedhee qawweelleen kaasuu hin danda'u. Ka birallee asii dhaqee achitti kaasuu hin danda'u. Lafti abbaa qabdii jenne kana dura guyyaa diskeshinii wayitirra hunduu abbaa godhateera jaarran keessa jirullee eeyyamu haalli sin eeyyamu jennee jira. Walitti dhufeenna yoo ka godhanuu taate sirna kaleessa madaa Oromoo ka faashaa irra kaayanii bira ta'an kan goggogin jechuudha. Ka faashaan gadi qabanii akka jalaan eelan gadi yaane qabatee Oromoon taa'u dhaqanii waraananii uummata Oromoo madaa isaa itti kaasanii ofillee immoo boolla akka duratti siin jedhe obbolama magarsaa ukkaamsee irra taa'u ajaa uummata Oromoo keessatti facaasan jechuudha. Ziyaad iddoo ulfaadhu gara Tomii ibsa bal'aan of kennite. Muhammad gara keetitti deebi'a. Dubbii ammoo kana wal qabatee wal hubannaan uummataa fi dhaaba amma biyya bulchaa jiru gidduutti tasumallee waan jiru hin fakkaatu. Angaan ODP dubbii kiyyaa akkan jeetti hin hubatamne kallattii ani dubbachuu barbaade sanitti wanti hin taane yoo dogongorellee dhiifama sadarkaa jedhutti jirra waa'ee dhiifama meetti deebina. Dubbichi sun maal irraa maddee akkas jechuu danda'a? Namni kun hoggansa dhaabaati, hoggansa waajjira dhaabaati, nama aangoo guddaa qabu. Hoggansi keessaa uummatu haasawa cal jedheetiin haasamee miti waan itti qophaa'ee waan haasa'u san yeroo dheeraa fudhatee barreessee suurawwan garaagaraa bakkoota garaagaraatirraa maddoota odeeffannoo garaagaraatirraa walitti fidee waan jaarraa 9ffaa irraa as kaasee jaarraa 15ffaa 16ffaa deebisee
jaarraa 19ffaa deebisee hanga kaleessa jaarraa 21ffaa waggoota lamaan dura wantoota saba kana wal fakkeessu jedheetiin inni kaase sunniin waan itti yaadameetiin hin dubbatame. San qofa osoo hin ta'in waan sadarkaa dhaabaatitti gamagamamee waan dhufe fakkaata. Inni san jedhee Shimallis Abdiisaa immoo waltajjii san gubbatti goobanni daacee akka goota ta'etti faarsaa ture. Mee wanta kana akkamitti ilaaltan? Akkamitti ilaalamu wanti kun maal irraa maduu danda'e? Galatoomii Tolchaa. Yaada kana duuba deebi'ee waan waggaa tokko dura ture yookaan immoo Oromaaraa yeroo lammaaf gadduun turan irratti osoo ka'ee natti tola. 2008 jalqabarraa haa ta'uuti xumura 2017 haa ta'uuti Pireezidaan Lammaa Magarsaa fi Pireezidaan Gadduu Andargaachoo kan hoogganan yeroo tiim lammaa kan jedhamu yeroo waggaa tokkoon dabran kana qabsoo sabaa kan nuti mootummaa san kan gaggeessaa turan jechuudha. Haalli isaa hadhaa waan tureef warri Amaaraas cunqursaa keessa turanii wayyaaneen dhaanaanii turte waggaa 27 darban Oromoon ammoo waggaa 150 dhaanamaa ture. Isaan illee dhaanamiinsa waggaa 27 keessaa ba'uuf waan hedaniif nuus kan 150 keessaa ba'uu waan hennuuf waliif tumsuu qabna akka isa jedhuun Oromaaraan yeroo san gad dhaabbate jechuudha. Haala jabaa keessa turanii waliif tumsaniiranii dhugumalleedha isaan fayyadeera waggaa tokko dura bifa sanii waliif tumsuun isaanii akka addu'aayiititti namoonni yaada jijjiirama mootummaa san keessa jijjiiramni uumamuu qaba gaaffii uummataa kan fudhachuu qabna namoonni jedhan kun akka gadhaafuu ba'aniif carraa uumeera. Fakkeenyaaf filannoo IPRDF keessatti obbo Dammaqa Mokonnin yeroo Dr. Abiy Ahmed wajjin dorgomu sa'aatii muraasa safutti ani hin dorgomu jedhee gaafa dorgommii isaa bakka of kaasu warri wayyaanedhaa kan Abiyyiin kuffisuuf jecha waan wayii waan qophaa'anii turaniif jalaa fashalaa'e wanti yaadni itti uumame sanaan booddee Abiy sagalee 108 argachuudhaan IPRDF keessatti hoogganaa ta'eetiin as ba'e jechuudha. Wanti sun bu'uurri sun fayyadee ni jira akka OPDOttis akka Oromaaraatis bu'aa buusee jira. Sun akkuma jirutti ta'eetiin hariiroon uummataa akka Oromootiif akka Amaaraatiif barbaachisaadha gaaffii hin qabu. Oromoof Amaara qofa hin ta'in saboota ollaa isaatii fi keessoo isaa hundaaniyyuu Oromoon waliin hariiroo nagaa qabaachuu hariiroo jaalalaa fi wal dhufeenya qabaachuun isaa baay'ee barbaachisaadha. Kana yoo kana jennee geessine sagantaan dheengadda amborratti ta'e maal ture adeemsa maal ture hanqina maal qabaa yookaan milkii isaa maal qabaa guutumaa guututti gamaa dubbisan yookaan adeemsum waltajjii san yoo fudhatte waltajjiin sun hanqina guddaa qaba. Hanqinni isaa tokkoffaa akkuma dura qabxii dura kaasin irraati sabboonummaa Oromoo dha'uu ka jedhu irraati ka bu'uureffate. Waltajjii kana yeroo gadduunii fi Pireezidaan Lammaan jiran maaf itti fufuu hin dandeenye. Ammoo bariisaa gaafa Lammaan aangoo gadhiisee godhuun isaa maaliif barbaachise? Kabiraa uummata walloo irratti lola deemaa ture torban lamaan kana dura. Torban tokko torban lama. Mootummaan naannoo Amaaraa waraana bobbaasee hawaasa Oromoo yookaan uummata walloo rukutaa ture. Mootummaan namoonni mootummaa san gaggeessan poolisoonni mootummaa irraa hidhatan loojistiik guutatanii uummata san dha'aa turan. Oromoodha walloo Oromoo dhukkubsachuu qaba Tuulamni. Oromoo dhukkubsachuu qaba Arsiin, Wallaggi, Shawaan, Booranni, Gujiin, Harargeen itti humban. Namni Oromoo ta'e hundi wanti kun isa dhukkubsuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganuu fi jaarmaan ODP ammoo akka jaarmaa Oromootitti yoo of yaada ta'e taate silaa wanti sun isa quxeessuu qaba ture. Waan kanaaf eenyu wajji garamitti deemuu jira. Hariiroo nama wajji qabaachuu dandeenya. Nama gumaati wajji hariiroon qabaatu. Eentu gumaadha. Eentu mootuu fayyaadha kan jettu uduu addan baafatin. Yoo guma walii galchee jiraatu osoo guma waliin fixatin yookaan mootuu yoo xiqqaate waan sana osoo hin gamaggamin yoo tuffii sabaan ta'in yoo walloo bifa biraatiin ilaaluun ta'in an waltajjii sun ta'uun mataa isaatiyyuu daba qabaa ka jedhu naaf gala bifa sanii nu godha jechuudha. Dabni isaa kan lammataa
namoota kaleessa Oromaaraa jalqaban saba sabboonummaa isaaniitiif yookaan immoo sababa gaafii uummataa fudhachuu isaaniitiif dhaamanii obbo Gadduunis sabboonummaa garmaleetti warri aban oofaa ture ba'aadan yookaan immoo ADP irraa keessa seenee mootummaan sun Oromoo akka sabaatti diinoomfatee saboota biraa akka isaan keessa jiran haqqimaant aga'uu diinoomfatee haalatti rukutaa turee fi haala san keessa yeroo jirutti sabboonummaa chivinizimii sabboonummaa osoo hin ta'in ana malee jechuutu waan akkasiitu ture jechuudha. Haala kana keessatti ODP bifa kamiin hooggantoota kana wajjin waliin dhufee ummanni walloodha Oromoo miti eega jaarmaan kun Oromoo ta'eeti waan jiruuf gaafisittuma jechuudha. Waltajjiin sun hanqinni isaa achirraa ka'a jechuudha. Karoorfamuma isaatirraatii hanqinni ka'a jechuudha. Namoota kaleessa waan kana ijaaranii yookaan waan kanaaf bu'uura buusan dhiibuu isaarraatii hanqina qaba jechuudha. Gara dubbii qondaaltonni mootummaadha dubbatanitti immoo yoo deebine gaafuma muudaman itti aanaa pirezidaantii Shimallis gaafuma muudamu namoonni ergama isaanii itti fe'ataniiran akka ergama isaanii galmaan ga'u waan beekaniif namni kun hayyuudha bilchaataadha namni kun Itoophiyummaa akkaataa inni itti hubatu bilchoodha jedhanii haalatti dhaadheessaa turan ture jechuudha. Haalatti Oromoo akka ittiin gammanneen beekamaa dhallee dantaa isaanii itti fe'atanii ergaa turan waan tureef nama kana garmalee akka Oromoo inni keessa dhalatee fi hawaasa inni keessa dhalate caalaa akka waan beekanitti nama kana ragaa ba'aa turan jechuudha. Mammaaka tokko yaadadhe gaafa diinni kan keessi faarse dogongora jettee taati of laalii jedhee obboleen Colataa Amaarri Dr. Abiy faa lammaafaa faarsaa turan waggaa 2 dura qabsoo wayyaaniitiif godhan ittiin dandamachuudhaaf waan barbaadaniif namoonni sunniin osoo jannoo isaanii jijjiirin diina godhatanii itti duulaa turan yeroo tokko mootuyyuu Shimallisiin illee irra dhufanii faarsaniin nabii lammaafaan nabii yaa turan lammaan garuu nabiyyi miti nama Abiyyi illee nabiyyi yaa turan nabiyyi miti namoonni kun nama namoota raayuutu maybe namoota ODP keessa jiranii namoonni ODPdha yoo miseensotaa fi yookaan akkaataa isaan miseensota itti kaadhimatanii fi akkaataa itti miseensota keessa filatu yoo ilaalte namoota gadi aanoo hawaasa keessatti fudhataman qabne kan OPDO'n kaadhimeetiin miseensa fi taasisu waan keessa guddannee argine. Barataa cimaa yookaan namni hayyuun jaarmaa kana keessa jiru hin dhiibamu. Namoonni isaan kaadhimatan nama ganda keessa jibbame, nama hawaasa keessatti tufame, nama gadi aanaa, nama badaa fuudhanii kaadhimatanii miseensa godhatan. Namni kun qileenni keessa jiru keessaa jaarmaa kana baase waan ta'eef jaarmaa kanaaf amanamee haala kamiin keessatti illee yoo waan fedhan godhan illee jaarmaa kanaaf amanameetiin hojjeta. Yoo dhoqqee dhiiti jedhanii dhoqqee dhiita jechuudha. Maaliif ofii isaa eenyummaa isaa irratti ijaarameetiin jaarmaan na barbaase jedheetiin waan kanatti hin kaadhimamu. Itti amaneetiin jaarmaa kana seenu. Rakkoo ofii keessa jiru san yookaan immoo tufamee jira yookaan hawaasa keessa jibbamee jibbama san keessa dandamatee jiraachuudhaaf akka namaatti jiraachuudhaaf jaarmaa kan keessa seena waan ta'eef jaarmaa san akka waaqaatitti ilaala. Kanaafuyyuu jaarmaan sun nama qilee keessaa baasan akka barbaade ta'e jira. Kaniif akkaataa kamiin kaadhimatan yookaan namni sun eenyummaa isaatti jechuuf garas deebi dubbiin akka wantoota nan baasne. Shimallis gaafa Dambidolloo deeme gaafa Wallagga Lixaa deeme qeellama Wallagga Lixaa gaafa deeme sabboonummaa Oromoo kan waggaa 1-2 dura lammaan faarsaa turan san haquudhaaf ergamni isaa kaayyoon inni itti ergamee fi EPRDF sabboonummaa irratti duuluudhaaf akka sagantaa qabu haasaa yeroo hedduu Dr. Abiy Ahmed haasa'een mul'isee jira. Saniif namoonni aangoo irraa kaafaman Pireezidaan Lammaa Magarsaa fi itti aantu pireezidaantii Xaayibaa Hasan illee kan aangoo irraa kaafaman namoonni biraallee kan aangoo irraa kaafaman kanneen jaarmaa mormitoota irraa muudamanii fi kanneen aktiivistootaa fi ogummaa garaagaraatiin turan kan muudaman kan qariib baafaman namoonni kun sabboontota kaleessatti Oromoo qaban jedhanii muudanii har'a mootiin sabboonummaa Oromoo hin barbaachisu waan jedhaniif haxaanii ala baasa. Shimallis duula sabboonummaa irra godhamu tarkaanfachiisuudhaaf gara aangoo dhufe hojii assaamintiitti kennameen gadi ba'e. Gobandaa jennuuf faarse. Gobandaa jedhu Oromoon faarsee hin beeku. Tola naa oolee jedhee Oromoon goobana yoo jedhu gantuu jechuudha. Oromoo biratti hiikni jecha goobana jedhu
gantichaa gantuu sabaa jechuudha akka anu badhe akkasitti bataatuun guddadhe gobantichoo sin jedhan maqaan jechi ka Oromoo illee haa ta'u maqaan illee ka Oromoo haa ta'u garuuti namaaf gobantichoo jedhan akka arrabaatitti fudhatama. Goban Oromoo maaliif arraba gobanummaa kana maaf arraba jedheeti fudhata. Nama kanatu yakka Oromoo turetu jette badii malee waan ittiin jajamu hin qabu jedhee Oromoo waan amanuuf. Oromoon yeroo lola Xaaliyaan irra godhaa ture kan lolee fi diina fagoo waan ta'eef loleen. Diina fagoo waan ta'eef ofirraa deebisuuf lolee malee habashootaa wajji yookaan mootii Minilikiif wanta jedheeti miti yookaan mootii tokkummaa biyya kanaa Minilikii jaarsanitti amaneeti miti. Osoo nama ta'eeti waggaa 6-7 osoo waraanu hin turu waan habashoonni jedhan hin fudhadhu yeetiin harmaa fi harkaan muramu seenaa ololee kan namni martuu iyyuu beeku calangootti namoota 100 lakkaa'aman guyyaa tokkotti kadhuman ka Oromoo hundi beeku kana hunda Oromoon ka wareegee fi warabummaa isaa eeggatee turuudhaaf waan kana lola Oromoo irratti bifa saniin gaggeeffame namoonni gaggeessaa turan keessaatii namoonni jajjaba jedhaman Oromoon uumaa isaatiin jabaadha. Gobanni nu haa ganu malee nama jabaadha. Jabummaa isaa waan argeefillee Minilikillee haa sossobee fi qabate jabaadha jabummaa jagnummaa qaba. Lafee isaatti Oromoo waan ta'eef jagnummaa qaba. Isatti dhimma bahee gootummaa isaatti dhimma bahee saboota hedduu Oromoota cabse Minilik osoo humna ofii dhuunfaa isaatti fayyadamee yookaan mootiyyuu osoo even deeggarsa warra lixaa qofatti iyyuu fayyadameeti hamma san jabaataan ta'u ture jechuudha Minilik. Humna jabummaa namni kun Oromummaa irraa dhaale gootummaa Oromummaa keessa guddate hin qabu itti dhimma baheetiin jeneraalota jajjaba yeroo san humna isaa jabeessaniitiin sirna yookaan impaayera san babal'isan keessatti. Gantuudha jechuu barbaadeeti dubbitu na jalaa bal'ate haasaa Shimallisii fi Addisuunis kan isaan haasa'anii akkuma ati kaaste waraqaa qorannooti kan Addisuu Araggaa dhiyeesse. Waraqaa qorannoo jechuun abbaan qoratee baruulee garaagaraa dubbisee ragaalee garaagaraa waliif funaanee qopheeffatee namatu gamaggama. Namni kun jaarmaa bakka bu'a. Jaarmaatu waan kan sagantaa kana qopheesse. Nama 3-4-5 yookaan immoo waraqaa kana osoo dureen jaarmichaa yookaan immoo dura taa'an jaarmaa kana osoo hin beekin hin godhamne Dr. Abiy Ahmed hin beeka waraqaa kana. Sagantaa kana illee hin beeka. Dubbiin kun dogongoraa yookaan mucaa arabaa jedhamee miti. Ani mucaa arabaa jedhamee fudhadhu. Ta'e jedhamee qophaa'ee itti yaadamee waan katabamee jechuudha. Tuffii sabaati. Duula sabboonummaa irra godhamu jechuudha. Duula sabboonummaa irra godhamutu gadi ba'e. Kan Shimallis dubbates kan as biratti waan tokko yoo qabxii booda qabaatten beeku waa'ee dhiifama Addisuun gaafatee jira. Akka nam tokkotti dhiifamu yoo godhamuuf taate jechuudha. Addisuudhaaf an akka jaarmaatitti OPDOodhaaf dhiifama godhamu. Yoo OPDOon saba Oromoo waan miidhe kanaaf bifa isa gituun bifa sabni Oromoo nagaa jedhuun dhiifama gaafatee Oromoo dhiisuu yoo ta'e jechuudha. Achirraa kan hafe yakka wanti Shimallisii fi Addisuun illee raawwatu dogongoraa miti badiitu ta'e jechuudha. Kanaafuyyuu mootummaan akka mootummaatti dhiifama gaafachuu qaba. Jaarmaan akka jaarmaatti dhiifama gaafachuu qaba. Namoonni nama lamatu yakkee jechuudha. Nama amma mootummaanis akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti mootummaa yakkee jira. ODP yakkee jira. Shimallis yakkee jira. Addisuu yakkee jira. Garuu gammaatti kan dhiifama gadi ba'ee gaafate yoo jiraate fudhachuuf dhiisuun kan saba Oromoo ta'eetiin Addisuu qofatu gadi ba'eetiin inniyyuu dogongora jedhe dhiifama badiidhaan jenne yaada san ibsuu fi yaada san bal'isuudhaaf yaale an akkana jedhee miti guutumatti waraqaan sun yakka Oromoo irratti badiidha ka dubbatan ka jedhu qabu yoo dhiifamni haqaan akka isaaf godhamu ka barbaadu taate badiidha wanti jedhame sun guutumatti waraqaan sun guututti mataa miilatti badiidha badii hojjedhee badii naadhii isaa jechuu malee akkana jechuuf jedhamee ka irra dibamuuf yookaan mutuu fooyyisuuf akkaataa itti jedhamu sun illee guutuu miti jechuu kama Addisuu Araggaallee. Ulfaadhu Muhammad Ziyaad illee asirratti yaada bal'aa kaasee atillee yaada bal'aa kaaftee akkuma ati jettee uummatis kanuma jedhaa jira. Biyya keessa hiriirri magaalota garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jira. Addisuun dhiifama gaafatee jira.
har'a mootuu hiriirri baay'inaan deemaa ture. Keessattuu karooree baalee keessatti gaggeeffamaa oolee dhimma Shimallis Abdiisaa irratti xiyyeeffate. Shimallis Abdiisaa dhiifama gaafachuu qaba akkuma addisu sanitti dhiifama hin goonaaf hin dhiifnan kan uummataa tahee dhiifama gaafachuu qaba isatu dogongoree akkuma kaafte gobanni nama abbichuun waggaa 37 bara 18 irraa kaasee haga bara 1847 akakayyuu Miilik Saala Sillaasee nama gootummaadhaan kophaa isaa ofirraa lolaa ture jechuudha. Abbichuu jabaa san namni cabsiisee goobana. Gullallee akkuma reefu ziyaad kaase Eekaa Tufaamunaa Guddataa Araddoo Daalachawaa Bifaa gootota hoggantoota tuulamaa kana namni cabsee harka alagaatti galche goobanaa jechuudha. Namoota birmadummaa walabummaa Oromiyaa caccabsanii daakanii daaraa godhanii nu bira taranii uummata akka Sidaamaa caccabsanii daaraa godhanii bulchiinsa mootummaa Miilik jalatti galchanii Oromoon waggaa 130 jireenya gadadoo kanaan akka jiraatu namni taasise adda durummaadhaan gobana daaqitii jechuudha. Nama san goota jedhee saba kanatti faarse. Gaafa gobanni goota ta'eetiin hin faarfamu Tufaamunaa fa'aa Axanee Jaatanii fa'aa Guddataa Araddoo fa'aa Daalachawaa Bifaa maal jedhaman. Yoo gobanni goota ta'ee Leenjisoo Diigaa fa'aa Muhammad Loodee fa'aa Roobaa Buttaa fa'aa Bakar Waaree fa'aa Hamiid Ibroo fa'aa maal jedhaman. Kanaaf waan wal faalleessu amma ijjannoo garaagaraa qabaata amma dubbii badii isaanii san irra dibuudhaaf har'a ol baanii waa'ee sabboonummaa haasaan waa'ee sabboonummaa Oromoo haasaan kaleessa maal haasaa turanii har'a maal haasaa turan jechuun maal isaaniitu wal faalleessa bara biyaansi namni akka fakkaatuuf waa wayii wal simsiisaa deemuu qabaa miti waan wal faalleessu kaleessa waan biraa dubbatanii har'a badii isaanii san fudhachuu baay'ee hangama kanaan addisuu hedduu tokko dinqisiifadha. Namni gabbahee hagasumaa dhiifama gaafachuun hayyummaadha. Namni kun kaleessallee nama jijjiirama kana keessatti aarsaa guddaa kaffalaa ture. Har'as dogongoree jira dhiifama gaafatee jira jechuudha. Akkuma san Shimallis illee dhiifama gaafachuu qaba. Dogongora guddaa dalaganii keessaahu waan uummati Oromoo aarsaa wareegama hangas gahu yakki hammas gahu sun irratti dalagame uummati Oromoo azuuletti ka biraa siidan yaadannoo ka itti Kontu Foollee konta Pallee kontu Oromaa kon Jabbilee kontu Kormaa kontu Jaarsaa Oromiyaa bilisoomsaa kontu Foollee konta Pallee kontu Oromaa kon Jabbilee kontu Kormaa kontu Jaarsaa Oromiyaa bilisoomsaa. Tokko taanee akka homaa gundaa wal qabannee ceenaa galaana gabrummaa. Kontu Foollee konta Pallee kontu Oromaa kon Jabbilee kontu Kormaa kontu Jaarsaa Oromiyaa bilisoomsaa kontu Foollee konta Pallee kontu Oromaa kon Jabbilee kontu Kormaa kontu Jaarsaa.